kana booda zaamaan hin jirtu maaliif yoo naan jettan yoon gabbees namaa rukutaa of eeggachuun qaba bas bakka ganaa of eeggachuun qaba amma ararraa kaasee ganaa of eeggachuun qaba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kana achi nama wajjin inuma dubbiin dhaquun maaliif yoo naan jettan namni na harkatti miidhama. Ani kana achi ganaa namni na harkatti miidhama. Nama tokko yoo rukute murteeffaanis ni guutama. Manni hakamaa ni guutama waan ta'eef rakkisaadha. Kanumaafuu manuma keessaan ta'a malee alatti gadi hin bahu. Maaliif dubbii hin danda'u nama wajjin haasa'uu hin danda'u. Kana caalaa maaliif and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bas kana achi gana anamma namaanis walloluun qabu. Maaliif yoo naan jettan namaa walloluun qabu. Namaa yoo wallole ni rukuta. Gara malee yoo rukute hin miidhama namni. Maaliif hin miidhama? Laa. Miidhama namni. Ejji tokko irraa naaf namni. Kanumaafuu eeggachuu hin qabna. Wal eeggachuu qabna malee hin jirtu dubbiin. Eegaa. Laa. Eeggannoo cimsuudha kana maaliif kun nama tokkoon walitti bu'uun barbaadu. Maaliif namaa yoo walitti bu'ee nama naan rukutaa kanumaafuu rakkisaadha. Namaallee rakkisuun barbaadu. Tasuma bakka namaanis wal lola. Ganaan lolallee dhaabeetiin jira ararraa kaasee kanumaafuu kun bas dubbiin jirtu ganaa.
baaseen ganaa namaanis waliin lolu bas ganaa yoo nama rukkute namni ni miidhama waan ta'eef of eeggannoo cimsuun qaba maaliif yoo naan jettan namni harkatti miidhama nama wajjinis waliin lolu ganaa bas hanganaa dubbiin hin jirtu achi dubbiin huntuu